Maali wanti ulaa dura dhaabbattee nama dhaggeeffatti? Ibsaadhaa kami? Yaaddoo sabaati. Qabeenya keessa koon na bira jira beekte? Maali inni qabeenya irra jiraale? Haadha mana keetii takka. Isiituun na bira jira. Kottuuti dubbisis jidduu laalleettis jidduu finnaatii kottu mana kiyya. Awwan jaartii sin fedhuuti yoo fedhe fuudhi yoo fedhe irraa dubbaati. Akkana jaama? Namni dukkan najibba barana aja isaan dibaddeen saawulleen yaa rabbii xiyya duuba isa baaka yaatiin dhaqare. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu fayyaadha baga jiraattan salaamtaa jedhame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya isinirra abbadeetiin jira dhiifa manarraa ta'a garuu. Daawwattoota fi hordoftoota keenya rakkoon obboleettii keenya akkuma itti fufetti jira. Ibsa abbaa manaa isii yeroo meeqa irratti bilbilee miseejillee itti barreesseen ture naaf deebisuu dide. Ammallee ija kaameraa duratti fuula kaameraa dura teenye anaa fi isiin itti bilbilla. Yoo kaasees wajjin haasofne kottuu haadha mana keetii fudhu. Kanaaf jecha anaafis haati manaattis maaliif wal dhabnaa? Maaliif wal cinqinaa? Kana jechuuf kaameraa kaayyannee dhufne. Ibsaan viidiyoo kana yoo daawwatte yoo ta'e haadha manaa aariidhaan yeroo takka hiikuu ni danda'a. Amma yeroo tokkoffaadhaaf si hiike moo lammaffaaf si hiike? Tokkoffaa fi lammaffaa qabdi. Tokkoffaa lammaffaa qaba. Laakiin ani amma kaabas laakiin hiikaan hiikatti hin beeku. Hin barbaaduudhaan mira. Jechuun yeroo takka aariidhaan yeroo takka si hiike yoo ta'e yeroo takka aariidhaan si hiike maaltu fidee aareen hiikuu? Daawwattoota fi hordoftoota keenya raja'aatu waan jedhamu tokko jira. Irra deebi'uus ni danda'a. Irra deebistanii nikaa keessan haaromfattanii waliin jiraachuu wayya. Fakkeenyaaf haaroma basan kana nama biraa hermennis nama biraa fudhutti hin ta'u. Histii waan takka illee walitti waanyuu faayidaa nuuf hin qabu. Kana waan ta'eef nama lama kan wal lole gidduudhaaf fixanii walitti deebisuun ajirii guddaadha kun. Amma bilbiluma isiitiin irratti bilbila. Dheengadda bilbila naa kan nuti. An telefoona kiyyaan irratti dawwaluu hin barbaanne. Amma fidii lakkoofsa irra geessinatti kan. Anaa itti bilbila waan ibsaan jedhuus walumaan daawwanna walumaan dhageenya dhufaara tura fidi. Yoo na dhiiste maal rakkoo qabasa? Akkamitti si dhiisare? Jechuun ati qabeenya namaati barammati. Qabeenya namaa ta'ullee basi yoo qabeenya namaati. Barbaannaree ani duba dirqama. Amma anaa fi haati manaa kokkee wal qabnee si walitti jiraan. Askan natti. Moonu dubbifta. Hello, assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibsaadhaa kami? Nagaan fayyaadha eeyo. Aboo akkam jeeti? Qabeenya keessa koon na bira jira beekte? Maali inni qabeenya irra jiraale? Haadha mana keetii jaartii lammaffaa fuutisan. Isiituun na bira jira. Isaa Muhammad Ajiraan. Kararraa fuudheetiin mana kiyya ol naqee yaaddoo sabaati. Akkas kottuuti dubbisis jidduu laalleettis jidduu finnaatii kottu mana kiyya. Awwan jaartii sin fedhuuti yoo fedhe fuudhi yoo fedhe irraa dubbaati. Yoo fedhe fuudhi yoo fedhe irraa dubbaati. Akkana jaama? Jaartii kan ture haala deemtee hin beekan. Akkana jaama are? Akkasi? Ayyee nagaatti. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhageessanii jirtani jaartii ala keessa deddeemtu hin barbaadu yoo feete fuudhii naan jedhe. Namni kana waliin jira? Kun baalagummaadha. Ayi waa feete fuudhu baga siin jee. Jaartii namaa fuudhanii mana siif galchan moo mana siif dan? Mana isaa beekaman galchiin fuutee? Mana isatti hin beekan. Eessatti hin beekan? Maa fuutee jaartii namaa tadhiireera deddeemtu silamaa si fuudhanii baga siif deemu. Jaartii namaa tadhiirti deddeemtu maal itti godha jaan namaa? Kalau magara guute kuno. Dhiira kamii deddeema? Asii deema jaartii nama aadaa fuutee maaliif mana ati fidatte maal itti godha? Maa fuutee mana siif hin galchiin? Uy mana na fidateera inni. Guyyaa lama guutuu nama shaaraara taa'u. Jaartiin namaa mana namaatti sokkiti mana shaaraara sokkiti. Duraan kuma diddamaan qabaachuu ture duraan. Dahaballeen hin qabaa waa hedduun qabu. Qabeenya keessan hunda
Karaa kana kutee nagarre. Eenyu nyaate? Ani beeku waa isaan nyaate wallee nu karaa kana kuchisee nagarre. Isaan nyaate. Ifuma gajaartii isaaniin gabbaatee jechuudha. Doraa itti guutee hoggaa malee sharkaan makkarma si ari'an hundi isaaniitu amma kan deemnarra. Jaartiin faati deemi. Kan adeemtee dalagaa barbaadatu yoo deemtee. Karanteen asitti barbaade. Maaf itti barbaadan adeemtee barbaadatu. Laa atummaan itti barbaade. Ati fideemi. Kan itti barbaada kaati. Maallaqni fayyaduma ta'e faradaa kayyoo maallaqa ho'iituun qabdu kan irra gabbee. Maallaqa fayyaduma ta'e. Amma arti si beeka. La jaartan maala deddeem tokko kan. Jaartii tokko tokko harkaan mana si galchamu. Gandarraan deemu guyyaa lama jitti mokkam. Guyyaa lama moo guyyaa sadii. Namni rakkanne jira. Namni rakkanne. Namni tokko hoggaa sokkite. Dhiira jala deemti moo. Deemteeti mana si galchan. Maaf iddaas. Abbaa mana isiiti kan inni ammaan tana bilbilee angaafadhe. Oolchitee bulchitee seera Oromoo kam keessa jira guyyaa sadii jaartii nama haala bulchanii nama dawwalu. Eessi bira sokkite. Bika qabdee fiddee numaa guyyaa sadii bulchitee hoottu qabeenya kee tokko jira filima akkasii bika bartanii dhaqa. Baga sirriitti dee. Fuuri kaayyee. Saaja namni kun dhalaadha dubartiidha akka keeti. Akkam akka keeti. Dubartiidha. Jechuun atis obsi maali wanni godhan maaltu jira? Kalaas maallaqa sirraa nyaatee maaleen dhumannan iticha ala si baaseemi? Maal sii goon ammati? Maal sii giisa? Duuba maanta dhala isin illee nurraa deemnaan jechuun jirtanii reetu abbaa kiyyaatiin taaree. Abbaa kiyyaatiin taaree jaartiin deetillee akka naannoo deem jettee kun ni agartaa mire. Eessa abbaa kiyyaatiin dhagamee gideen deeme namni. Maaliif rakkatta? Jechuun maaliif? Isin rakkanne dee gaafa maallaqaa dhaabbatee akkasii gidichaa. Way ibsaan biyyaa si fideeti. Isaan biyya Kalaas dura maaliif itti heerumte? Itti heerumteemi? Maalinni kee dhumateemi? Maaliif rakkifte? Maaliif rakkifte? Isaan dhagame. Eessa abbaa kiyyaatiin dhagamee akkas akka roorrisee gidee. Maaltu si booddisa maanta akkana godhatta? Kalaas. Abbaa kiyyaatiin dhagamee isaan dhagamee. Jireenyi kanaa jubbee maanta nama firraa fajjeesuu irra jira firraa fajjeesee namni hundi aanirraa hirtaa'u jaartiin deetillee akka naallootti. Maallaqa namarratti itti kannite maallaqa. Akkami namarratti itti kanna jaartan namni namarratti itti kanna maallaqa. Duuba akkami kaa silaamas seeraanis siif gaafanna akkamitti irraa siifuun amma. Akkamitti seeraan naa gaafatte duuba. Amma tana achi ijji kasii diibatte. Hai duuba akkam abbaa kiyyaatiin taaree ammaan tana naa maallaqa hin qabna kana gisee mana namaa dhaqee hunda namni hundi nama. Doolaara 20,000 jedhe doolaara 20,000 akkamitti namni jaarsatti hufanne. Warra keessaniif hin ergitu. Waan takkaan godhadhaan jettu. Wajjuma godhannaan jeetiin arra isa kennee mire. Gidaara arra bara dhaabbattee fiddeef. Maaliif akkas godhare? Wajjumaan isaa hojii faayidaa ta'an akkana na godhe jee yaannire. Isuma wajjin faayidaa ta'an jeetiin akkanatti. Jechuun nama maallaqaaf nama horiidhaaf si barbaadu tokkoo fi nama jaalalaaf si barbaadu tokko ni beeku. Jaarsan akkana norii qabullee waan beeku dhiisi beermaaf godhee yaaboo. Kopiya nama sana keessa sidaan ammaan sana akka godhe sama rabbiin biyya nagalchee firra. Haa galuu feeta. Egaa akkam abbaa kiyyaatiin jiru biyya sana keessa namni. Kalaas hojii seenii dalagadhu biyyatti akka galtu ni jira haalli. Dalagaa sanurree maallaqa malee si geessanii biyya rabaatan keessatti. Dooniin galta ammaas. Dooniini. Xayyaaraan hin gala gaafa xayyaarri baname maali? Haa aywa yoo ammaan tana taate immoo xayyaarri Yaman keessa hin jiru. Duubaan asittiin du'aare. Maal si godhu wayyare? Bahararra deemee yoon du'e yoo. Jechuun maal si godhu wayyare? Kunoo kaameeraan ka fuula kee dura taa'u Oromoo itti iyyadhu Oromoonis na gargaara jee. Oromoo yaaboo Oromoo nama gargaartu hin jirtu nama gargaaramni hin beekan namni na gargaaru hin jiru. Wanni tokko inni na godhan illee hin jirtu kalaas irraa akkuma rabbiin kiyya na godhan ta'a malee ati illee kalaas sababaa kiyya jaartii jedhu walii lolini firraa bakka biraatti hin deeman firraa hin deema. Eessa beekte eessa deete? Akka takka hin beeku kalaasee ibsaalleen akkana naan jee firraa nasumaa deema. Ibsaalleen akkana naan jee akkana rakkisee waan hunda rakkadde. Bakkuma tiraan fiddisan ittiin deebi'ee firraachuun taa'aruun. Maaliif achi deebi? Namni guyyaa sadaqaa na buufata gaa kalaas waan hin nyaatu hin qabu. Maaliif? Fayyaan qabdooti? Maraattuudha? Si dhukkuba? Maaliif na dhukkuba? Kalaas hojiin harkafti hojiin isheen taamasitti callisii taa'e. Callisii taa'e lakkee. Akkamiin callisee taa'e yoo mana kana. Callisii taa'e. Maali wanti ulaa dura dhaabbattee nama dhaggeeffattuuf ammaas dura achi deema. Callisii taa'e sitti beekin jiran. Yoo jaartiin ta'e na ajjeeste yoo duban akkama abbaa kiyyaatiin ta'a. Akkama abbaa kiyyaatiin ta'a jaartiin ta'e na ajjeeste. Maaliif si jeef? Maaliif nan ajjeesne ree? Nama ajjeesuun hin jiru nu bira. Hai nama tumtii naan jechuun jiranii laa galgala kanaa. Jechuun yoo si tumtellee nama ajjeesuu maaltu fide nama ajjeesuu? Mammee abbaa kiyyaatiin dagaree. Maal feeta amma? Akkuma jireenya kiyya kanaa jibbee kalaas rakkadheetiin jira.
ibsaalleen kakkana na godhan illeen kakkana naan jiru malee fuudhi naan siin jaaranii akkuma agartu kana duuba isa baay'aatiin dhagaayyee. Feetu fuudhii anjaartiin hin qaban wanti inni si fuudhuuf maaltu jira? Kan haadha balaan hin qabe. Haadha balaa waliin banda baluun barbaada. Amma na dhageessa saadaa sirraa hin dhoorka callisiitti mana hasi taa'e. Akkana itti jaartii deetii walloon tullee hin barbaadu. Zaaraa ati si cinqituu sirraa hin dhoorka? Zaaraan bari deeminaan jetti mana kanaa deemii kaas. Mana kanaa deemii dirqiin deeminaan jetti duuba na isa baaka jaatiin dhaqayyee. Zaaraa firmaan dorgoo jaartii taate maleera. Anammaan sana jireenya kanallee jibbeetiin jira kalaas. Dukkubsini qallisii mana keessa taa'eetiin jee. Kalaas duubatti illee naannoo eegalee annaas dhalaan wal geessee akka nama nyaatti. Jireenya mukiyya kana akka duuggatoota tanaan ta'e garree kana keessa hunda gaara haanii kaan keessa akka nama baati. Namni dukkanna jibba baranaa jee isaan dibaddeen isaa olleenu. Yaa Rabbii kiyya duuba isa baaka jaatiin dhaqaree nammaan tana mi'oona siinlee deemi. Jaartiin isaa taatu mujirima tana.